Maskota dah jauh kan? Maskota jabsi ari. Oduu fi isa gurbaa kana dhawuudhaa fi harkisaa kun akkanatti mucaa kanas inshaa Allah yeroo gabaabduu keessatti deebinuta amma gaasmaa'in gara barreessa keenya Saaladdiinis ni dabarsaa Saaladdiin kootu uummata musliimaatiin harka seenaa. Obboleessi keenya qaaliin kun harki isaa kan akkanatti dhiigeef sababa namichi ulaa banachuu dideen ulaa san boksiidhaan dhahee maskootii san erga irraa banee boodam akka to'atamu taasise. Obboleessa keenya kana galatoonfachaa wallaanuutu nurra jiraata. Nama jabaa, nama aarsaa kafale, nama aarii xiiqii diinkeessa isaa jirtu, nama akkana galatoonfachaa aarsaa inni kafale kanaafis erga galatoomi jenneen booda deebinee wallaanuutu nurra jiraata. Rabbi haa fayyisu. Obboleessa keenya kana wallaanuu qabnaa jenna. Asumaanuu Rabbi haa caafiif jenna. Harki isaa baay'ee dhiigee jira. Diinoo fi jaalachuun akkanam. Namichi miliyoon dirribaa jedhamtu kanarraa namni barumsa addaa barata jennee amanna. Warroota amantii Islaamaa arrabsuuf kun barumsa guddaadha. Nama amantii Islaamaa arrabsuun yookiin salphisuun wanta salphaa fakkaachuu danda'a. Garuu dhugaan isaa miidhaa guddaa qaba. Amantiin waan qalbii namaa keessa jiru kabajaa fi ulfina qabudha. Namni amantii nama biraa arrabsuu fi isaatii amala gaarii dhabuu isaa agarsiisa malee amantii sana waan xiqqeessutti fakkaata malee hin xiqqeessu. Islaamni amantii nagayaati. Amantii obsam jaalalaa fi kabaja nama barsiiftuudha. Kanaaf namni Islaamaa arrabsuu osoo hin beekin ofuma isaa miidhaa jira jechuudha. Namni ogummaa qabu garuu wanta hin beekne dura qorata ni barata achumaanis murtiitti kenna malee akkanuma callisee hin dubbatu. Kabajaa waliif qabaachuun wal dhaggeeffachuun wal hubachuun bu'uura jireenya nagayaatiin yoo wanta tokko hin jaalanne arrabsuu osoo hin taane karaa gaariin ibsuun ni danda'ama. Arrabsiiftuu fi garuu walitti bu'iinsa qofa fidaa, walitti bu'iinsa qofa dhalaas. Kanaaf nama kamuu taanaan afaan kee eeggadhu, nama kamuu taanaan amantaa namaa kabaji. Wanti ati dubbattu bifa gaariin si ibsa. Kabajaa yoo kennite kabajaa argattaa beeki. Namni amantii nama biraa tuffatu dhuma irratti kabaja ofii isaattis ni dhabam akka gurbaa kanaatti jechuudha. Kanaafuu warri amantii namaa arrabsitan of eeggannoo fi akeekkachiisa isa dhumaati.